Nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Hordoftoota Maltii Skill Media akkam jirtu? Barnoonni nuti har'a wal wajjiniin barannu qaamolee to'annoo hurgufama konkolaataa kan jedhudha. Egaan firoota koo konkolaataan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee lafa wal qixxaataa irraa yoo deemeyyuu yeroo tokko tokkotti immoo lafa wal qixxaataa hin taane irratti yeroo nuti deemnu ni jira. Yeroo kanatti qaamoleen konkolaataan keenya akka hin urgufamne yookiin immoo lafaaf gommaa gidduutti olii fi gadi deebi'uun akka hin uumamne kanneen to'atan qaamolee to'annoo hurgufama konkolaataa jedhamu. Qaamoleen to'annoo hurgufama konkolaataa uwwisoo fi gommaa konkolaataa gidduutti kan argaman ta'anii sababa bu'aa bayii daandiitiin hurgufamni gommaan uumamu gara lafa qaama konkolaataa oliitti darbee imaltootaa fi fe'isa irratti miidhaa akka hin geessifne laaffisee to'achuudhaa fi kanneen gargaaranidha jechuudha. Egaa qaamoleen kunniin qaamolee baay'ee murteessoodha yookiis immoo raafamni namoota konkolaataa fayyadamanii fi akkasuma fe'isa garaagaraa akka hin miinetti humna konkolaataan oliif gadi darbatu ofitti fudhachuudhaan raafamni yookiin hurgufamni akka hir'atu kanneen taasisan kunneen qaamolee to'annoo hurgufama konkolaataa jennee waamna. Qaamoleen to'annoo hurgufama konkolaataa kanneen jedhamanii kanneen akka coil springii yookiin mollaa kan jennu afaan Ingiliffaatiin immoo coil spring jennee kan nuti waamnudha. Inni lammaffaan leaf springii yookiin baalastiraa jennee waamna. Baalastiraanii fi coil springiin kunniin qaamolee to'annoo hurgufama konkolaataati. Inni sadaffaan shock absorberii yookiin armozaaterii kan nuti jennu kunis akkasuma qaamolee hurgufama konkolaataa to'atanidha. Inni dhumaa torshin baariinis illee akkasuma gosoota qaamolee hurgufama konkolaataati. Kanaaf egaa firoota koo kanneen keessaa warreen akka coil springii yookiin mollaa, leaf springii yookiin baalastiraa fi shock absorberii yookiin immoo armozaateriin kunii maalidha, maal fakkaatu kanneen jedhaman ergaa keenyaa fi barnoota keenya kutaa har'aati. Egaanii tokkoffaarraa kaanee gaafa ilaallu coil springiin yookiin mollaa kan nuti jennu kunii sibiila maramee argamudha yookiin immoo sibiila walitti maramee kan argamu kunii coil springii jennaani. Coil springiin kunii konkolaataa xixiqqaa fi kanneen akka baajaajii irratti kan gargaaramnu yoo ta'u, faayidaan isaa hurgufama lafaa fi gommaa gidduutti uumamu qaama konkolaataa gara olii jiranitti akka hin darbinetti ofitti qabatee kan hambisu jechuudha. Egaa qaamni kunii coil springii jennee waamna. Haa ta'uyyuu malee asirraa qaama konkolaataa irratti yoo argitan aksiilii keenya gubbaa taa'uudhaan akkaataa taa'umsa kanaatiin qaamolee raafama konkolaataa gaararraa gadi dhufan ofitti fudhachuudhaan ofitti kuusee akka raafamne hin jiraanne taasisa. Kanaaf egaa firoota koo coil springiin osoo kan hin jirre ta'ee konkolaataa keenya keessatti akka ta'utti wambariirra teenyee taa'uun kan danda'amu miti. Inni lammaffaan leaf springii yookiin baalastiraa jechuudha. Baay'een keenya baalastiraa qaama jedhamu sagaleedhaanii yookiin immoo yeroo namoonni waaman dhageenye irra ta'uu danda'a. Baalastiraan egaa qaama konkolaataa asirratti isin argitan kana kan fakkaatudha. Innis sibiila dhedheeratee yookiin immoo walirra dadacha'ee haala kanaan taa'u kunii qaama konkolaataa keessaa baalastiraa jennee waamna. Baalastiraan kunii yookiin leaf springiin gosa konkolaataa kam irratti iyyuu argamuu kan danda'u yoo ta'uyyuu coil springii caalaa ba'aa ulfaataa baachuudhaa fi waan danda'amuuf baay'inaan konkolaataa gurguddaa irratti fayyadamna. Kanaaf egaa baalastiraan kunii
fe'isa yookiin ba'aa gurguddaa baachuudhaa fi jabina kan qabuu fi sibiila walirra nam'ee jiru kuni lafa bu'aa bahii gurguddaa irratti illee qaama fe'isa konkolaataa kana baachuu danda'udha jechuudha. Egaani akkuma asirratti argitanii baalastiraan kun akseelii keenya jalaan yookiin immoo gubbaadhaan galuudhaan akseelii yookiin shimiyaaziitti hidhamuudhaan qaamni konkolaataa yookiin immoo qaamni konkolaataa ba'aa fi akkasuma namoonni konkolaataa keessa jiran akka hin raafamne kan ofitti qabee hambisuu jechuudha. Faayidaan baalastiraa hurgufama lafaa fi gommaa gidduutti uumamu qaama konkolaataa gara oliitti akka ol hin darbinetti ofitti qabatee kan hambisu yoo ta'u, faayidaan isaas baay'ee isa guddaa kan ta'edha. Inni sadaffaanii shook absorbarii yookiin immoo amoraateezii jennee kan nuti waamnudha. Shook absorbariin liif ispiriingii yookiin kooyil ispiriingii waliin tajaajila yookiin immoo liif ispiriingii yookiin kooyil ispiriingii keessa seenuudhaan haala isin suura kanarratti argitaniin wal wajjiniin kanneen tajaajiludha jechuudha. Olii fi gadi warraaquudhaan liif ispiriingii yookiin kooyil ispiriingii tasgabbeessuuf kan tajaajilu kuni shook absorbarii yookiin immoo amoraateezii jennee kan nuti waamnu kuni qaama dhangala'aa of keessaa qabu yoo ta'u, olii fi gadi socho'uudhaan hurgufama qaamolee konkolaataa kanaa kan hambisuu jechuudha. Egaan firoota koo of eeggannoon qaama to'annoo hurgufamaa fi taasifamuu qabu kanneen armaan gadiiti. Qaamoleen hurgufama konkolaataa to'atan kuni daandii lafaa bu'aa bahii irraa saffisa xiqqaadhaan konkolaachisuu qabna. Yoo kana ta'uudhaa baatee saffisa guddaadhaan kan konkolaachisnu yoo ta'e qaamoleen kun cabuudhaan konkolaataan keenya gar tokkotti akka jallatuu fi mariin keenya illee akka haala sirriidhaan nuuf hin ajajamne taasisu. Akkasuma fe'isa darbaa fe'uu irraa of qusachuun qaamoleen kun nageenyi isaanii akka eegamu ni taasisa. Inni sadaffaan yeroo yerootti qaamolee qaama to'annoo hurgufamaa konkolaataa kanneen kunuunsuu fi ilaaluun akkasuma konkolaataa keenya oofuudhaan dura qaamolee kana to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkina sababaa cabinsa qaamolee to'annoo hurgufama konkolaataa irraa dhufuu maal fa'aa akka ta'anii kanneen armaan gadiitti ilaallu ta'a. Rakkinni sababa cabinsa qaamolee to'annoo hurgufamaa irraa dhufan kanneen akka mariin akka gama tokkotti yookiin kallattii tokko qofatti akka inni harkifamu taasisa. Kana jechuun mariin keenya gara barbaannetti kan nuuf hin ajajamne ta'uu argisiisa. Inni lammaffaan gommaan gama qaama to'annoo hurgufamaa cabee jiru dafee dhuma yookiin immoo qaama kallattii hurgufama konkolaataa to'atan kun cabeen gommaan jiru dafee kan dhumu ta'a. Konkolaataan gama tokkotti akka jallatu ni taasisa. Akkasuma konkolaataan saffisaan akka hin deemne ni godha. Kunniin egaa qaamoleen hurgufama konkolaataa to'atan yoo caban rakkinoonni armaan olitti nuti ibsine kuni uumamuu danda'u. Egaan firoota koo ergaan ani qabadhee har'a isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Barumsa guddaa irraa barattu jedheetan yaada. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Laayik, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan ga'aa. Balaa konkolaataa wal wajjiniin akka hir'isnuu fi isinis sababa guddaa ta'an ergaa kootii galatoomaa.